oomishaa fi tajaajila kan kee haga feete beeksisa daleeydus sirraa gurguramuu didee jira. Beeksisa irratti osoo hin taane tarsiimoo irratti xiyyeeffadhu. Tarsiimoowwan armaan gadiitis qaceellootti itti fayyadami. Tokko, waa'ee oomisha keetii qaceellootti maamiltoota yookaan fayyadamtoota kan kee beeksisi. Akkamiin akka rakkoo isaanii furuus itti himi. 2, qabiyyee oomisha keetii keessatti dhugaan kan rakkoo hawaasa yookaan maamila xiyyeeffannoo keetii furu ta'uu mirkaneeffadhu. 3, yeroo irraa gara yerootti amanamummaa jaaraa deemu. Tarsiimoowwan kana fayyadamuudhaan gurgurtaan tantee dabali. Ilma namaa gatii dhiheessiif malee beeksisaa fi gartee itti hima qofaan hin injifattu. Maamiltoota kan keetiif gatii dhiheessiif yaada kan kee koomentii irra nuu kaayuu hin dagatin.